Boleessa keenya erga manaa ba'ee waan isaa godhee akkasumas illee waan waaqayyo isinii godhee mana kanaaf kan inni godhee galataa kanaa wajjin wal qabsiisee dhugaa baagaa waaqayyo boleessa keenya gargaareera. Boleessa keenya koorsaadhaa fi mee sabni waaqayyoon galateeffadhaa fi illee galateeffadhaa. Kanaaf isaantu itti bufee dhugaa baa jalqaba kana irratti boleetti keenya galaana irraa dhugabaatii kana fudhanna jechuudha. Ishi dursa waaqayyo galata guddaa argatu. Raajii misgaanuu fa'iin waaqayyo sinaa eebbisuu jedhani. Waaqayyo isaan eebbise. Ayyaana isaa isaaniif baay'isu. Amma dhumaatti jabeessee sanadha. Ameen. Waaqayyo guddaa galata guddaa argatu. Baay'ee guddaa waaqayyoon galateeffadha. Ani akka kanatti dhaabadhatu hin taane akkaataa adda addaa akkaataatti kiristoonna gargaaru tokko lama jedhee dubbachuu baay'ee natti ulfaata. Jalqabaa isaan mannuu kadhata ture. Turtii isaanii keessatti jechuudha. Anaaf koorsaatu yeroo sanaachi waaqeffata ture mucaasii kana wajjin waaqeffanna turreetu achi nu baasanii asittan dubbadhee isatu hin taane kanaan dura dubbachuutu nurra ture sababanii lafarra gootoo ta'ee yoo naan ga'eef immoo dhiifamachaa malee achi nu baasaniitu isin lamaanii diraamaa waaqayyo isin hojjechiisu jiraanuun jedha yoo turaatu turan hangaruu kallattii biraatti yaadatu malee kallattii kanarra miti. Garuu akkaataatti waaqayyo waan addaa godhanan baay'ee na dhiba. Dhugumattu akkaataan itti waaqayyo na gargaara anaaf diraamaa addaadha. Diraamaan nu lamaan gidduutti uumames akkaataa addaatti. Kan biraan inni akka diraamaan suni yoo ni fagochuu barbaade aniif koorsaani mucaa tokkitti kana yookiin beekamtii oduu waan walii wajjin qabnu ture. Dhala dabalataa godhachuu fi yaada baay'ee jira ture. Anaaf koorsaa gidduu gaafan jedhu inni deemuudhaaf karaarra jira. Beellamni beellamamee jira. Kana gidduutti immoo namni dhalan dabaladha jedhee yaada utuu hin taane jireenya sana akkamitti karaa deemsa sana akkamittan xumuradha jedhee yaada malee dhala dabalataan godhadha jedhee namni yaadu. Namni karaarra jiru dhala dabalataa godhachuu fi karooran karoorsu jechuudha. Kanaaf nuyi karoora kanaan qabnu turre. Innis anis bakka waa'ee dhalaa keessaa baaneerra yaada dabalachuu keessaa baaneerra turre. Innaani diraama waaqayyoo karaa isaanii hin hojjetu nu jedhee nutti dubbatame kuni koorsaanii beellamni isaa ga'ee hin deeme jechuudha. Gaafa inni deemu anis hin beeku nus hin karoorfanne ani mucaan garaatiin hafe ji'a afuriidha jechuudha. Akkaataatti waaqayyo nama gargaaru gaafa inni deeme kan dabaleeni akkasidha gaafa hin jedhuuni. Innaan wanta waaqayyo godhe ani karoorsine ati hin karoorsine kuni karoora kiristoosidha waan ta'eef akkaataatti waaqayyo nama gargaaruudha deennoo baay'ee waaqayyoon galateeffate deemsuma kana keessa mucaa kana utuun garaatti baadhu baay'ee lolama ture obboleettiin goshittaa yookiin sayyoon kun bukkeerti lolaa baay'ee narra ture halkan gaafa rafuu akkuma nama bakka mucaa kana akkan garaatti hin baanne yookiin akkan harkatti hin baannee fi karoora baay'ee ture jechuudha. Ji'a maleellee akka inni dhalatuu fi baay'ee karoorfame dhugaadha. Guyyaa tokko keessuma shittaa'eedhaan sayyuma kootiin ji'i koo ga'eeraan jedhu tuan ji'a koo lakkaa'achaa jiru sababa na dhukkubaa jiruu fi akka nama da'uuf ka'eefaa saba saayitii malee wanti bakka akkaataa addaatti natti dhufe jechuudha. Ennaani ji'i koo ga'eeraati midhaan qopheeffadhee ji'a 8 keessa utuu hin jiru midhaan marqaa daasifadhee saameetan hojjetadhenne ji'a malee waa hojjetanne jechuudha. Sababni isaa bakka baay'ee humnaan olii ani gaafa naqee ilaalamu hin ilaalamne jechuufi ilaalamaan jira garuu itti amanuu hin dandeenye. Otuun hin beekin sababani ji'a 4 keessa jiruuf immoo atiraasaa hundi ittiin ilaalamu sana iddoo goggoraattan fudhadhe malee ani mucaa kanatu ji'a malee dhalataa dhadhee karoorsee hin beeku garuu akkan harkatti hin baannee fi seexanni waan baay'ee karoorsa. Innaa utuun garaatti baachaa jiru ammas deebi'anii naaf kadhatu turani. Innaani utumanii sagantaa isaanii naqan ture sagantaa cherchii isaanii otoo hin naqee jiru achi nu baasanii nu kadhatu turaniitu akka harkatti hin baannee fi waan baay'ee karoorfamaa jira garuu waaqayyo gidduu galee si hoosheera akka ati yaaddemin akka waaqayyo yaadetu ta'a jedhanii dubbatu turan. Innaan dhuguma gadhee gaafa naqee ilaalamu ji'i kee ga'eeraanaan jettee gaafa ni da'umsaaf dhaqummoo deebi'ee innumti sila akkaataa addaatti ta'e gaafa ji'i koo dhaqee ilaalamu ganaadhaanaan jette. Ishee nan galee shittaa'ee nan dhossee jechuudha wantichi. Gaafa dhossu galee gaafa isheen ganaadha naan jettee itti qophaa'uu hin dandeenye gaafa galgala galu immoo
halkanii sa'aatii 7 keessa gaafa inni natti ka'u deebi'een naqe. Gaafa naqu inni seexanni sila karoorse waaqayyo garuu gidduun galeera naan jedheera waan ta'eef ani isaa amanee hin jiru. Bakka waaqayyo gidduu galeen gidduun galeera waan ta'eef shakkii tokko hin qabu. Nan bahe manaa nan naqe gaafa naqu mucaanis sila nagaa dhalachuuf ka'e bakka deebi'ee miidhuun sila manatti jalqabe tasa bade. Warri na deessisuuf jedha ciraa asii achi bu'anii as bu'anii mari'atanii waan tokko falli dhibee ciraa masee deebi'ee miidhuun tasa narraa badee bishaan gubbee sila dhanga'eera. Mucaan inni dhalachuuf ka'e karaa irraa yookiin lafa hin geenye yookiin iddoo isaan jiru gidduutti mucaan kun duraa miidhamee oolee jechuudha. Garuu waaqayyo karaa irra baraajii kana gidduun gala naan jedheera waan ta'eef dhuguma godhee Kiristoos gidduu naaf galee gaafachi mucaanii akkuma isaatti rakkatanii maal jedhanii karoora waaqayyo sana waaqayyo karaatti nambisu waan ta'eef gaafachi mucaan dhalatu amma immoo mucaan dubbachuu didee dannuuraatu mormatti marate mucaan du'aaraa jedhan gurri kona dhaggeeffata. Mucaa isa garaa keessaa ba'ee annuuranii waan tokko hin dubbatu hin boonyes. Isa shixxaan ala sanaa cannaqamtuu fi isa Kiristoos gaafa roobiidhaan naquun koo isaanii sanbata guddaa irratti raajuun isaanii. Gaafa naqu gaafachi mucaanii lafa ga'ee dhalatee ciraa masee afuurri keessa deebi'uuti. Maal waaqayyoon jedhe achuma ciiseeni jechi gaafa sanaa hin dubbii yaadadhe jechuudha sammuuti. Bakka waaqayyo gidduun gala erga jette gidduu galii yoo waan barbaade ta'e jecha kee duwwaata nama naan jedhe. Mucaan amma ona amma isaan mucaan nuuranii achi dhaqanii kiiloorra kan waan tokko afuurri keessa hin jiru. Mucaan bakka afuura baachuu hin dandeenye ennaan inni tokko hin jiru edeewanii wal gaafatu. Gurri koo gaafa dhaga'u hin jiru acha gaafa dhaggeeffadhu akkasii isa ciisaa yeroo boqochuu ol qabadheen bakka Kiristoos dubbateeraan jedhe kanuma duwwaa keessa kootti yoo nama dubbatu immoo isaan hin jaallata waan ta'eef nan shakkee gaafa shakku Kiristoos gidduma kanatti waan addaa godhee mucaan boo'icha keessaa fuudhee isaan kana boodee gammachuutti isaanii waaqayyo jechaan isaaf amanamaa godhee mucaa harkatti na baachise waaqayyo guddaa galata guddaa argatu naaf galate. Kanaaf waaqayyo guddaa galateeffamuu raajii keenyas waaqayyo sana eebbisu jecha dhala dabalataa waaqayyo na eebbisee obboleessi kokorsaanis karaatti namni bakka inni jiru yooma lafa yaadabe sanallee hin geenye ta'e karaa jira waaqayyo isaanis bakka inni jirutti isaa eebbisu jecha sababni isaa namni achi taa'ee waa meeqa yaadaa waa meeqa dhiphataa dhiphina sana keessatti immoo Kiristoos ba'aan kun akka inni irraa bu'u waaqayyo waan baay'ee dubbachaa tureera. Yaaddoo kana hunduma isaa inni sitti dhaga'ame fakkaata dadawwalee akkamiidhaan akkasidha gaafa hin jedhuuni waaqayyo achii sinatti dubbateera gaafa waa'ee mucaa kanaatti dubbadhu jechuudha. Achii sinatti dubbateera waan ta'eef wantichi karooruma seexanaadha waaqayyo garuu baga gidduu galeere innis achi taa'ee waaqayyoon galateeffateera isinis immoo waaqayyoon guddaan galateeffadha jechuun barbaadu. Galateeffadhaa fi gabaabaatti obboleettii koorsaa kan taate yaada shitaayin immoo waan isiin jettu mee dhaggeeffannaa. Galanni ulfinni guddaan kan waaqayyoof haa ta'u. Waaqa guyyaa irraatiin nu ga'ee guddifnee waaqayyoon hin galateeffanna. Gochaan nuuf godhe kun guddaadha. Akka nuyi amma gabaabsinee yookaan yaada adda addaatiin qabamne gabaabsinee haasofne oolmaa waaqayyo nuuf oole kun gargaarsi waaqayyoo guddaadha jechaadha. Yaada keenyaan olitti sammuu keenyaan olitti amma nuyi yaadnu amma nuyi beennuun olitti jechaadha. Beekumsa keenyaan olitti beekumsa waaqayyooti hin danda'amne inni nuyi karoorsine yaada keenya keessaa utuu hin qabaatin karoora keenya keessaa utuu hin qabaatin inni karoorse inni yaada isaaf akeeka isaatiin nurra jiru maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u jedhan waa'ee obboloota koo kanaatiif waa'ee sayyuu koo fi waa'ee obboleessa koo bakka inni jiru kanaaf dursee waaqayyoon nan galateeffadha. Yeroo isaanii mucaa tokkittii kanaa daa'ima tokkittii kanaan afanii karoora kan biraatti isaan ce'anii hangaraan koo gadduu hin dhiifne garuu keessa namaa kan beeku waaqayyoodha. Maaliif waaqayyo iddi gaa'ela namaa kenne dhala namaa kenne dhala sanarratti immoo waaqayyo nama baay'aannachiisa. Dhala tokko lamarri utuu argatan yookaan dhalli lama sadii hin quufamtu dhalli yoomiyyuu hin quufamtu isa isaan dhala isaanii kana tokkittii kana akka dhala qurupheetti isa isaanii inni karoora kana qabateera. Waan tokko saganteeffachuu dhala dabalataa argatee addana keessa jiraachuuf karoora akkasii hin qabu. Achitti dhaqanii bara jiraatan yookaan waggoota fi lafiitii isaanii biyya dhaqan sana keessatti haalli